ربي يا رحماني قلوك بديني رحمتك يتيني الحمد لله ذي الجود والعلا يا قفتا وهندانا ما تأوتلا يا رب نكدني إيمانا كاملا عمري ندرسي نقدي هفلا بل شريرا يا ربي يا مولا أردي بسمي كيسا وما يراب جلا جبالا فاتئ أمو كرم أبدلا hundi nu waan qabu kenna kan kee jala nu kenna kee anta ni'mal mawla ilahi ya allah ya farij al husni qullu qabidini rahmatak yatini بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعوتوت تي في إسلاما كجلو المنما أكم جرت النجاة فيا سنين جنة تون سجنتا أداتي سجنتا أدا كما سكرين الرت أركا جرتن ويا الرا خيسما قبنا خيسما خبجمتو بيتين أوروميا رانولفته شيخ خينيا شيخ أمين إبروتو استديو تي في إسلامات تي أركما والنيسان أسجرني في دعوتوتا تي في إسلامات في أقسم أمة مسلمة بلان nagee jirtanii fayyaadha akkasuma nagee an bakka irraa baan irraa dhufnee Minnesota geenye isiniin jechuu fi akkasuma waan isaan as fide irraa daqiiqaa muraasa mari'achuuf as jirra akkasuma sheekha keenya wajjin imaama keenya sheekh Asadoo Sharifiitu asitti argama inshallah obboleeyyan keenya yoo rabbiin keenya nu laaffise sagantaa gabaabduu tana keessatti sheekhni salaamtaa isaa gizee fixatan booda waa'ee masjiida sadarkaa masjiida ijaaruun qabdurra gabaabinaan irraa haasoyna sududumaan gara sagantaatti dabarra sheekha keenya baga nagayaan nu dhuftanga maashaallah mee yeroo hamtuudha qilleensinilleen qilleensa hama akkasumatti egaa qilleensi biyya teenya keessa deemu jirtu sa'aa waa'ee xiyyaaraa tanafaa dubbatan tana keessatti شيخنا وانتي جبدو مالي شيخا بيا خاستي قبنا تكا خيسن دوفين تنا خيسن فيدو مال توسيسن فيدو شيخ مي دفاتين تيسن مال فكاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين دعوتوتا تي في إسلاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جاء وهند درا ربي خيا قلتهم فدا ربي سبحانه وتعالى دنديتي سات حالا خنا نولافسي والقنمتي تنا فدي سات سبحانه وتعالى حالا نومجيسي اللي سخنا الران أكا والأقرو ربي نتاسسي قلتهم فتو فدا الحمد لله رب العالمين أمرين هندي لله الأمر من قبل ومن بعد وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا جبريل نبي كان عليه الصلاة والسلام جبريل لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا مالف أكدر نزيارو إفتي ميلا نراغبا بستي جنان ربين آيات خنبوس جان وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا زمن دبرس خربي خينياتي خدفوس خربيتي نتبر أمري أجربيتي ملين بونو خبباني اتقلوا أجربيتي لله الأمر من قبل ومن بعد أمري تندي أجربي خينيا وان تيف يومتنا باتي لما وان نجيني دران أسيديمي الراس ديبو تاتي حاجة حواساتي حاجان حواسا namoonni biroolleen numa mijjaawiniif malee osoo haalli dhufiinsaa isaanii mijjaawee haalli wal keessa deemuudha dandeettii wal keessa deemuudha haalli viizaadha haalli dandeettiidha ilma namaatiif yoo mijjaawe kanaa olillee namni wal keessa deemee wal ziyaaruu danda'a baay'inaan carraa asirraa gama biyyaa deemutu bal'inaan jira malee carraan biyyarraa as dhufuudha
carraa rakkoo qaalii waan taateef rakkoo sababaa viizatiif namoonni hedduun asirraa achi deeman malee achirraa as deemuun takkeedha. Ammoo haajan hawaasaa yeroo hin qabdu, yeroo qabbanaatiin qabdu, yeroo sodaatiin qabdu, yeroo rakkootiin qabdu, haajan hawaasaa waliin nama fiddii. Har'a Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akka qooda inni dabarse tahee yeroo lamaaf asitti deebi'uu danda'ee sababaan isaatiis akkuma fuulduratti achi deemnee ilaaluu deemnu kana ta'e yoo Rabbi fedhe. Maashaallah jazaakallahu khairan gaa nuti sheekha wagana gayaan gaa qabbana tana keessa qabbana takkaa keessa dhufin keessa dhuftanii qilleensuma jijjiiramee nu dhufa abdachuu turre osoo qilleensi keessaa qottanii jijjiiramee dhufte baga Rabbi nagayaan isin fidee akka nagayaan isin fideetti Rabbi nagayaan manatti isin haa galchu. Daawwattoota akkuma arkaa jirtan gaa sheekha biraan sheekha Asad Shariif jira. Anaaf inni warra biyyaati sheekha keessummeessuuf as taa'u jirra. Sheekha Asadoo wanti niin gaafadhu sagantaa wanti nuu bananiin sheekha Asadoo mee zamana dheeraaf as jirtan biyya tana keessa yeroo hedduu sheekan biyya yaamtaniiti asitti sheekan adda addaa keessummeessitanii mee sheekamiin yeroo garagaraatitti isaa fi sheekan isa fakkaatan ulamaan teenya naannawa kana dhufuun kaayuun guddoon maalii fi simannaan isi sheekotaaf godhaa jirtan maal fakkaatti sheekonni dhufuun hawaasaana keessa maal jijjiirame jazaakumullahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوبا شيكوتين تينيا قالين نتيسان جالا نتون دفون توقفا حريرو تينيا تور أسجرو في ور بيجرو قن حال جرو وان سلا تليفونان قجيلي خيس براتو هندن دين واحد شيخ الرهبر يما دغمتي تليفون نسين قوبسو ميديا وني قروران قلين سرا كنلين غرتي هدو سين قوبسو توقفا واحد وان حال دعوة حركة دعوة تبي خيس جرتو توقفا akka feenutti wajjin teenyee yeroo qabaannee wajjin ollee irraa baranna. Lammaffaammoo isaan hoggaa asitti nuu dhufan kana hawaasni keenyallee waan isaan hedduu jaalatuuf jecha yeroo arra Sheekh Amiintu yookaan fakkaataan isaa tokko keessa dhufanii muhaadaraa qabajaan hawaasa dhiisii ammataan kiyya kadarsaatun bakka tanarraa hafuun fedhu guyyaa san qalbiin hedduu bakka sanittiin hawwiti. Haalli kun namni walitti dhufuun hedduu bu'aa qaba. Tanaafuu Rabbiin karaa nuu godhe salaatul jamaa wanni godhameef hawaasa kana walitti fideeti hariiroo cimsa. Akkasii miti. Tanaafuu kanarra dabarree hoggaa amma sheeyni faan dhufan jedhan amma nama hedduun na bilbilee saa haarawamu wanni kun sheeyni amma dhufe bararee silaa dhufuuf dhufaa jira ka biyya biraatu jiru. So hedduu gammannaa hedduudha qalbii teenya tanaafillee gartee abdii hedduu fi waan wal jijjiirannee inshaallah ta'ala irraayis barannaa. So dhufiinsi isaanii kun hedduu gaariidha. Hawaasa fi hariiroo teenya hedduu tana hunda cimsa jechuudha. Maashaallah jazakumullahu khairan gaasimannan sheekha akka fakkaatu sheekha Sadoon bal'inaan nuu ibsanii sheekha mee amma osoo waa'ee maskiidaa tanatti seenin gaafii takka isin gaafanneeti achi booda dabarra egaa asii kuttan akkuma jettan baatii lamaa hunguunne baatii takkaa fi torbaan sadii hanga qararra jirra guyyaa 17 Januwaariidhaa sii deemtanii egaa sii deemtan waan manattuu galtaniin fakkaatu olii gad deemu jirtan baadiyyaa isin keessa ooltan dhagaa isin keessa ooltan gaara isin baatan laga isin ceetan arku jirra mee haalli da'awaa biyya teenyaatii fi haalli keessaafuu itti jirtan mee haala da'awaa biyya teenyaa ta'e eega asii gad deebitan keessatti arkitan jijjiirama amma biyya keessa jiru kanaa wajjin maal fakkaata nu ibsa. Kuni waan halaqaa yoo teessoo dheertuu nama feessu haalli da'awaadhaa ni ibsina yoo jedhame waan yeroo dheeraa nama feessu haa ta'u gabaabinaan jijjiiramni amma biyya teenya irratti dhufe jijjiirama jihaa tokko osoo hin ta'in jijjiirama qaama tokkoof dhufe osoo hin ta'in caayaa kana jalatti namu waan dalagatuu qabu magaalaa dhaabbate tanatti waan gurgurachuu qabu haa xiqqaattu haa guddattu akkuma humna isaatiin magaalaa tanatti namuu dhiheeffatee siyaasan jiru siyaasaa fi dhaadheeffachuudhaaf
خا وري بزنس هاتيس وادو في داري فتشوداف فلت غوداچوداف شفتي وري سغنتا قبو يروسو سواجر الراي تلري اكنما دعوات كنت اكنما بيا دعوا واي امنتي دانا نستوكت ديبو يرو ديرا امتا مراسا درا سببا احباشتين حواسني خينياكا ولين كنمني خا اولجرو في خا كابجرو خا كبجرو كولين كنمني خنمان أسجرو خنو أردت أنا رآنت دعوان تكا كان سوسوني الرقود دعوان أحباشن رد لغي دعوا سنتردو أكا نمني بكا تكا تولنجيني أكا نمي توكو بكا تكا رامك دعوة بكا تكا لقون دنديني دولي الرد لغما تري سنتري واني مجلسني قد أميفو سنو ما يوجاني ملا حالي أمتا لماسون rakkoo inni namarra fidisan irraa kan ka'e jirjiiramni argamnaan hawaasni keenya bifa jiruun warra du'aata da'waa godhu wajjiin wal qunnamuu karaa adda addaatiin sababaa adda addaatiin sababaa eebba masgiidaa sababaa akkanumatti muhaadara lafaa kaanii qopheessanii ummataa diin dabarsuu karaa immoo buusii adda addaa yoo madrasaa ijaaruu yoo masgiida ijaaruu karaa adda addaatiin walgayin adda addaa biyya keessa deemaa turte kunilleen gaa biyya hunda jechuullee hin dandeenyu naannawa keenyarraa kan amma gaa haasa'u jiru kaannamuu qilleensarraa ni beekaa baay'inaan amma sosso'inni karaan ittiin namni itti wal qunnamee daawaanis deemaa jiru karaa Harargeetii fi karaa Jimmaati baay'inaan bakkiti jabaan asii dabree bakka biroos haalli tokko tokko numa argama walloos ta'ee karaa birootis akkuma amma torbaan as deemu keessa khamiserra waan guddaatu jira akkanaat namni bifa kanaan carraa argatetti fayyadachuuf hawaasa fi waa barsiisuudhaaf sosso'uu jechuudha sududa jiru namu ooyiruun tun ooyiruu bal'oodha ooyiruu namoonni tokkichi amma Oromiyaa waliin ga'uumi Itoophiyaa waliin ga'uumi waan namni muraasa biyya takka waliin ga'u osoo hin taane imaama namuu bakka jiru yoo qabate guyyaa tokko imaamni kun gubbarratti walitti dhufa waan jiru dhaanii nutis gaa jihaa keenyaan sosso'aa jirra haalli bareedaadha haalli da'awaatii namatti haajamaa kaadiree dhiira da'awaa gootutti haajamaa raareen akka amma qilleensarraa namni laalu kanaami namni lafarra gabbu'ee qabatamaan hujii lafa tanarratti hojjetu agas maraami namni waa beeku hin jiru jechuu kiyyaam namni waa beeku tuulaadha majlisni ilmii tuulaadha khabarsiisu tuulaa khabaratu tuulaa namni immoo waan barate san akka barbaachisutti hawaasa wajji wal qunnamsiisee waan sarraabsuu danda'u irratti hir'inaa jira hir'inni kuree kattii wal aanamu kitaaba qara'uu qofa osoo hin taane leenjii adda addaatii fi koorsii adda addaa nama du'aata da'awaa tanaan dhaabbatuuf kennanii nama uumuu irratti hidhaadha kuniga waanuma fuuldura inshallah tolaa deemu ammoo waan san hanga tolu janii taa'u osoo hin taane hanguma humna fittattaa fi godhuu waan jedhan sani amma biyya keessa godhuu jirra karaa adda addaatiin rakkoo adda addaa dhuftee wajjis wal qabsiifnee hedduu amata baatii lamaan amma anasichi deebi'e kana keessatti leenjii ulamaa'ota adda addaa ogu takka awwadaa irratti yeroo takka darajaa aanaa kombolcha irratti yeroo takka darajaa aanaa dadar magaalaa qobbo'oo yeroo godina Harargee dhihaa ciroo irratti aanaalee godina Harargee dhihaa hunda jiru keessa ulamaa'ii 220 achirratti imaammanii fi kanallee dabalatee guyyaa sadiif leenjii cimtuu hawaasni irratti uf yaadatee ulamaa'in irratti uf yaadatee hedduun tilleen irraa gammanne leenjuma godhamte hunda keessaa sane goonee bifa kanaan ulamaa'in Harargee dhihaatii fi hundi wal qunnamaadha haalli amma jiru akkasitti bareedaadha mataa jalarraa haasanii waa'ee isaa haasa'uudhaaf yeroo teetan asi dura nyaata akkana fakkaata gabaabatte jazakumullah anilleen sheekh inshallah sagantaa guddoo qabannee fuula duratti gizee haajaa dhuftanii fixan guyyaa tokkollee yoo isin arkanne bal'inaan irraa haasoyna qilleensa deemaa jiruu fi waan oofaa jiran kana inshallah daawwattoota keenya akkuma isin arkitan sheekni egaa asii galee waan itti jiru namni arkin irra hedduun keenya waan itti sheeknii fi sheekottiin biyya keenya itti jiran ni beeyna
waan dandeenyu bira haa dhaabbannu wanti guddoon du'aayidha taan immoo sheekaa wajjin akkuma wal mari'annetti sheekan biyya keessaa sosso'an tana darasaalee sossootu tana qabeenyaan isaan da'waa lubbuu isaanii kannanii godhu jiranii abbaan qabeenya qabu qabeenyaan ka du'aayii danda'u du'aa'iin ka humna isaatiin da'waa tana bira haa dhaabbattu jennaan gaa suduudumaan gara sagantaa irraatti dabarraa dura sheeka sadoon waa akka irratti ida'uun fedhe sheeka meeysin ka nama biyya alaa kana jirutti waan sheekni faan biyya keessaa godhu jiru tana arku jirtanii hawaasni keenya ka biyya alaa kuni akkamitti da'waa guddoo biyya keenya keessatti gaggeeffamu jirtu keessaafuu sheekni faan amma jila adda addaa uumanii lammii ibiddarraa baraaruu beelaa fi dheebuu qofa osoo hin taane lammii ibiddarraa baraaruuf jedhaniiti piroojeektii guddoo uumanii deemu jiran isinmee akka sheekan biyya alaa jiruutitti akkamitti isaan deeggartan akkamitti isaan laaltan gabaabinatti. Nuti sheeka faa akka utubaa da'waa kanaaf dhaabbatee tokkotti ilaaluu qabna. Nuti immoo isaan kanaaf dagalee fi dhaaba ta'uuf qabna. Hoggan akkana jiru namni hin garre hin jiru sheeyni bookee huunoo barahaa bookee sanan dur gaafa darasummaa faa keessa deematin dura amma xiqqollee laaffattu oowwa ishiitii fi biyya barahaa kana yoo arra guyyaa kana hunda akkasuma jala deemaa jirra bakka adda addaa kanatti argan. Hedduu duuba waan kun waan nurraa gartee salaa waan nu hunda laalchisu nama darasaa nama alif jee namni alif jeelleen itti aansee salaa baa ilmiidha jee himuu bakka qabu jirru achi geenye jirra irraa jechuun odoo gartee nama ulamaa'ii gurguddaa san qofa irratti dhiisuun ta'in tanaafuu jila sheekaa kana faa hoggaa laallu hawaasa akkatti bahee qalbiin isaanii gartee cabxee da'waa bareedduu nuti asirraa isaan dhiise asiitti gammadaa jirru tun insha Allahu ta'ala da'waa tana abdirraa qabna hatta gartee ummata dajjaalota biyya adda addaa tana keessatti argamee nabiyyi keenya arrabsuun khasalaa maqaan isaanii dur muslima ta'e hawaasa homaan beeyne kana bakka amantii lallaaffatteen bakka hin dhaqqabin yookaan itti lallaaftuu namni jiraatu itti dhaqqabuu hin dandeenye hundaan dhaqanii waan kan laaffisanii wanni sun odoo guddattu arra magaalatti achitti dhalattee akka shayxaanni magaalatti khillee dhalee achumatti bana jansan tun ammoo gartee xarafatti dhalamteeti achitti banamtee baddeessatti akkuma sheeyni achitti miillirraa cirame rabbiin nu sabtare salaa gaafa san achitti gartaa sheeyni faan duuba san durallee hin taa'anii amma immoo san booda bakka hunda akkatti furga'aa jiran awwannin duuba nuti isaan kanaa dagalee fi dhaaba taanee bira jiraannee yoo nuti asii bira jiraannee isaan hojii godhatanii itti jiranii nutillee haga tokko kenninee fi obboleeyyan keenya itti gaafatama guddaan nurra jira rabbiin nu hin dhiisu nuti waliif cinaachaa kuu waliif miila kuu waliif harka waliif taane ijji rabbii guddaa wajjin nu laalchima waliin nu laalaa waan jirtuuf jecha sheeka faa bira dhaabbannee telefoona isaanillee ni qabna sheeka mee amma maal godhuu qabna jennee isaan achi qabna imaama nurraa bakka nama kanaa kana argatuun nama sirraa waan kana oofu nuti asii kaanii achitti waa'ee oofuu dandeenyaam ammoo dirqamaan nurra jira salaa isaan jiraatu baatanii akkam ta'an iddoon nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaam nu iddittu dhiisee ibiddaa itti qabataami isaantu ibidda kanarraa dhaamsutti jira nuti asii gaaz waan gartee nadaajii isaa waan sin irratti hin gargaarsifatan tumsaa isaaniif ta'uu qabnan gabaabdumatti. Jazakallah sheekh galatoomi gaa daawwattoota keenya gaa amma suduudumaan garaa mata duree irraatti dabarra sheekha keenya masgiida ijaaruun isiniif haariyaa miti. Egaa da'waa tana eegaltan kutummaan guddoon da'waa tanaatu bakka hedduutti masgiida babal'isuudha. Masgiida hedduus ijaartanii jirtan mee jalqaba irratti masjiidni hawaasa muslimaatiif maali? Sadarkaan nama masjiida ijaaruu too maali? Masgiidni gahee masgiidni qabu ummata islaamaa keessatti dawrul masaajidi fil islaam gahee masgiidaa maali? Masgiidni ummata islaamatiif maali? waan juuti deebinee yoggolaallee waan dheeraadha wanni hunduuba waan lakkaawamee dhumoomii gabaabatti gaheen masgiidni ummata islaamatiif qabu akka ruuxii fi qaamaa jechuudha. Ummata islaamatiif ruuxii fi qaama jechuudha. Qaamni tokko ruuxii malee jiraachuu hin danda'u. Ruuxiinis ammoo qaama keessa malee jiraachuu hin dandeessu. Akka bishaanii fi khalluunaa jechuudha. Bishaanii fi qurxummii jechuudha. Akka bishaanii fi qurxummiin waliin malee jiraachuu hin dandeenye. Qurxummiin akka bishaan keessa malee jiraachuu hin dandeenye.
ummanni muslimaa masgida malee jiraachuu hin danda'u. Gabaabatti akkana masgidni jiruu fi jireenya oksijiina ummata islaamaa jechuudha. Gaheen inni qabu immoo gahee guttaadha. Akka diinitti tahee gaheensaa akka hawaasummatti tahee gahee guddoo qaba. Akka diinitti bakka rabbiin itti gabbaramu mahallul cibaada wa anna almasaajida lillaahi falaa tadcuu maca allaahi ahada. Bakka salaanni shanan itti muslimtoonni wal argee salaatu bakka rabbiin itti gabbaramu irra kabajamtu bakka rabbiin dachii tana keessatti taasisee irra bakka rabbiin jaalatu ahabbul biqaa'i ila allaahi masaajiduha. Waa'ee kanarratti muhaadaraa qophooytee jira. Dowrul masjid irratti illee qophooytee jira. Ahabbul biqaa'i ila allah. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala bakka kana ulfinatti kenne ulfina jechuudha. Hawaasni keenya ulfina ni beeka. Masjidni ulfina ummata islaamati. Fi buyuutin adina allahu an turfaca wa yudhkara fiiha ismuhu yusabbihu lahu fiiha bilguduwi wal aasaal rijaalun laa tulhiihim tijaaratu walaa beecun an dhikrillahi wa iqaami salaam. Bakki kuni bakka rabbiin hayyame akka inni ol fuudhamu akka inni mul'atu akka inni ulfinni isaa mul'atu rabbi subhaanahu wa ta'ala nama ajajee rabbiin taasise bakka ulfinaati jechuudha. Bakka rabbii itti gabbaramu inni waan akkana gaheen isaa ummata islaamaa diinan wa duniyaa ibaadaa hawaasa tokko sirreessuu bakka isaan rabbi itti gabbaran qopheessuu bakka kana qaba. Dowrii hawaasummaa qaba. Waltoohatuu waan jedhan akka reefu ustaaz Asadoon jee masgiidni hawaasummatti hoggaa deebine hawaasa waliif fida. Hawaasa ganda kana jiru waliif fida. Dhiiraa fi dubartii tanas waliif fida. Haajam muslimaa hundi masgida kanaa dhaabbachaanii ture. Zamana dheeraa ture. Barnoonni ilmii asuma keessa ture. Salaanni asuma keessa ture. Keessummaa Nabi Muhammad bira dhuftu sallallahu alaihi wasallam asuma keessa teessi. Horiin hatta boojuun hogga booji'amtee dhufte masgiduma kana keessa naqama. Asuma hirama. Namni dhukkubsate madoon asuma ciibsamtee madoon asuma wallaanamti. Gahee guddaa akka itti himan hin qabne qabaachaa ture. Akka amma huqqatee sa'aa 5 eeganii hogguma Allahu akbar jambananii assalaamu alaikum gojan cufanii biraa deeman kana qofa osoo hin taane huqqatee darajaa kana gahe malee gahee tana hundaan dhaabbachaa ture. Hatta siyaasiyyan nabii sallallahu alaihi wasallam achi keessaa idaaraa godhaa ture. Keessummaa isa dhuftu achitti qeebala. Jeeshii achumaa minbararra dhaabbatee duula geggeessa. Dowrii gahee guddaa taphachaa ture. Dhiira hedduu dhiira raaree lolatti yoo gabbaate jaynootii ilmitti hoggaa deebi'an bahara duniyaa dalookutti hoggaa deeman abbootii qabeenyaa ashratul mubasharaa warri ja'amu hundi isaanii abbootii qabeenyaati. Namni hoggaa waa'ee sahaabaa ka'e dura miskiinummaadha argaa. Namni gariin hedduu namni hubantii irraa hin qabne. Warri rabbiin duniyaa gubbatti jannataan ragaa baheef suni sahaabaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hundi isaanii abbootii qabeenyaati. Warra bizinasaatii warra maallaqa qabu Usmaan bin Affaanis tahee Abdurrahmaan bin Awfis tahee warri kun hoggaa lakkooytu hundi isaanii warra harkaa waa qabu duuba. Masgida kanarraa uumame namni hundi. Masgidni diinii fi duniyaa bakka walitti qabdee namni irraatti oomishamu. Dhiira diinii fi duniyaaf dhaabbatte. Dhiira duniyaas waan isii fakkaatu kenniteef. Akhiras waan isii fakkaatu kennite masgida qofaatu uumuu danda'e jechuudha. Abadan bakkitti akka yuunivarsiitiin aalama kana gubbaa jiru dhiiruma duniyaa ta khamrii, ta gumnaa, ta shawwadaa, ta amma nuti ilaallee garuu tana tolchite malee dhiira biyya lamaa walitti qabattee jiraattu bakkitti tolchite masgida qofatu. Dowriin isaa gaheensaa waan cimaa hariiroon inni ummata islaamaa wajji qabu hariiroo cimtuu. Nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madiinaa guyyaa galu odoo meeshaan isaa gaalarraan bu'iin bakka masgidaa barbaadaa ture Nabi alaihi salaatu wassalaam. Awwala waan inni hojjeterraa jihaa ibaadatiin kana ture. Gara hawaasummaatiin ummata ansaaraatti biyya Madiinaa qubatuu fi muhaajira walitti tokko taasisuu ture. Gara hawaasummaa oggolaakisa obboleeyyan wajji godhuu obboleeyyan ootaarra dabree hawal dhaalan hamma taasisutti Nabi sallallahu alaihi wasallam xiyyeeffannaa kenne. Waan dura inni dalage sanirraa durri waan dalagame sanirraa masgida ture jechuudha. Masgidni san qofaami hawaasa keenya ka ar'a jiruuf
hawaasa arraa biyya alaa keessa jiru hawaasa Minisootaa jiru qofa yoo fudhanne wanni arraa agarru toon ilmaan keenya ka arraa agarru koon ilmaan arraa shahaadaa nuu ja'aa jiru kun ka masgida dhufee qara'aa jiru kun masaajida adda addaa keessatti ijoolleen 300 ilaa 400 masgida adda addaa keessatti barachaa jirtu toon sababaan isiidhaa masgidni jiraatudha duuba osoo masgidni kun hin jiraanne akka jirutti zeeroo ijoolleen tun tiifuma san jala takkaa jirti mana barnootatii fi as jidduu arra ijoollee silaa nabi beeytu sallallahu alaihi wasallam shahaadaa beeytu ta qur'aana beeytu ta qur'aana haffaz dedhiisiu shahaadan ta afaanitti argamu godhuun hin dandeenyu ture jechuudha sababaan tokkichi itti rabbi darajaa tana nuun geennu eewalee akka magaalaa teenya tanatti yoo laalle sababaa masgidaati duuba waan masgida hajala dheeysineef masgidni irkoo ummata islaamaa jechuudha bakka hogga rakkoo itti dheeysan bakka balaa jalaatti dheeysan bakka jaahilummaa jalaatti dheeysan bakka shirkii jalaatti dheeysan bakka jallina jalaatti dheeysan fikra adda addaa dachii guutitan jalaa bakka talaalli itti goonu ta'e irra yaachisaa ta'e argama amma yeroo amma keessa jiru keessaa'u biyyoota alaa kana laali magaalaa masgidni jedhan biyya tana keessa namoota amma Minisootaa taa'u kanarra biyya garii Ameerikaa tana anaatu beeka yoo jee soban ta'u duuba li'annoo isaan eega dura magaalaa tana seenanii katakkaa biyya dhaquuf magaalaa tanarraan bahintu jira katakkaa asii kutaa biroo dhaqiin ba'uuf hin bahin xayyaara yaabbatee kutaa birootti illee dabriin kaasuma jiruutu jira duuba namni sun Ameerikuma kanaa'uu keessa beekuu hin danda'u rakkoo masgida dhabuun hawaasa keenya ka biyyuma tana keessa jiru isa muddee waan in amatuma baranaa kana baatuma lamaan duraa tana keessatti argee amma asirratti himee namoota TV ka dhaggeeffatu ka biroo sanillee qalbii isaa cabsuu waan hin feeneef rakkoo namni masgida hin qabne mudate asumatti amma rakkoo laaftuudhaan kanaafuu masgidni gaheensaa guddaa masgidni horii itti baafnee amma horii masgida kafalle jennu kanarra guddaa masgidni duuba wanni hawaasni bareechee beekuu qabu horii kafalee hawaasni keenya masgida ofirratti ijaaruu kanarra silaa ruuhi masgidaaf kennamte ka ruuhi kenninu duuba li'annahu jabeenya masgidati warri tattaaffii godhee masgida toofiiq xiqqaa sanirraa kaasee ilaa har'a magaalaa tana keessa masgidni sadii jirutti akkuma hawaasa keenyatti hajjechuu fedheeti yoo bal'ifnee haasoyne gizee garii namni ufumaa dachii fi rakkisee masgida meeqa jira Minisootaa keessa gojan kanuma Oromoo kana qofa argee sadii jira yoo jee abbaa dachii fi rakkisee bee akka ija manzaraa islaamatii yoo laale manzaraa gandaa ka biyyaa ka kutaa kana dhiisee manzaraa islaamaa bal'aa kaayatanii yoo laalan magaalaa tana keessa masgidni jiru masgida laafaa miidhu rakkoo aduwwiin nuu keessa haadha Paakistaanii haadha Hindii haadha Suudaanii haadha Arabii haadha Ajamii هذا أفريقي خوني منظران كن أدوي نوكاي منظران أدو يوم منظرا سندفني منظرا إسلامتي لا ليه أرى مقالات نخيس مسجد نجرو مساجد مقالة إسلاما خيس جرو قديمي دوا مقالة بي إسلاما خيس جرو قديمي خانا خيسا نتلين ترتا تك خيس إني أكا حواسة تكوتي ترتا ور مسجد أبو خيس لك ومني أرى باي إنا جولي مدرسة خيسة براتو مسجد خيسة براتو مسجد تجاجل إسرع برباكي سخن مسجد بيتنا خنا يوجد جولين أسمنياته أسم خرق كراته هوجا جولين كاتي هات أوينه تسلانه دبينه كراتي أسمت دبينه تجاجل لي خن ما توري إدو خن ما أجايب سي ستوري جزاك الله ربي حواس خنا فخبلوا جتشولين فدا واني اسم مسجد الرلفاتن سون هجين تسن هجي جبدو تهو سيدا مسجدني مسجد عليه خدور تقادا قدته خدور هنجري أرقمه أمنتنا ديمون سببا حواس خينياتي دوا جزان توني جزا إرام فتمتو متأكنا ما تقوتي جلال راحاتي وارسين تاتي بيخا نما ودوها صومي نما وججروان كنا زمن ومراسة ندرا دبري مسجد توفيق سوني رفين سخية درا زمن ومراسة دبري وان إني تهي في بؤاساتي في فايدة مسجد بيتنا في دلي نما كجلوتي خيس سيدا كنا ما تقوتي جلالو مسجد روحي تيني حواس خينيا مسجد لبودا أرى ماتين تيني تأرى نتي أجرتون ماتين أرى هافان اللي والقنو
haa yeroo garillee maatiin gariin walillee cicinqitee haa wal afaanillee dhaabbannu haa hokkollillee haa nutti argamu arra maatummaan nuti qabnu tun jaarsaa jaartummaan arra jirtu ilmaan arra jiru kun faca'iinsa kanarraa eewalamnee intalti asiin kophaa magaalaa seentee jaartiin asiin kuttee jaartii asiin kutee yoo fedhan galgala wal arganii hey waliin jedhanii wal bira dabranii kana hundarraa eewalamnee ar'a eeyne akka maatiitti akka hawaasatti jiraachuun sababaan isaa masgiidatu hiikkaa biroon qabu yoo hiikkaa kana wallaalle dogoggorree jaamnatu sababaan isaa barakaa rabbiin sababaa masgiidatiin barakaa nutti godhee kanuma karaa adda addaatiin butamnu karaa miidiyaatiin numa butamnu ijoolleen soggo bobbaatechiin butamtu karaa adda addaatiin kanuma hucculleen nurra ciramaatuma jirtu ammoo waan kana hunda injifannee jireenyi arraa akka maatiitti akka hawaasatti jiraannee mul'achuun kun sababaa hiikkaa tokkoon qabu hiikkan isaa masgiidatu kanaaf hawaasni gahee masgiidaa tana beekee masgiidni akka afaaniin haasofnu kanarra guddaa akka ta'e bakka ir'ate guutuu masgiidaa bakka inni hin jirretti argamsiisu yeroo garii qalbiin waan na yaaddu hawaasni odoo wal gargaaree hawaasni keenya kaa isteeta adda addaa keessa jiru amata tokko buusinsaa bakka takka deebitee amat tokko ummata tokko ka bakka naannoo magaalaa takka jiru ka masgiida dhabeef masgiida uumne amatatti aanus warra tokko ka dhabeef uumne amatatti aanus warra tokkoof uumne amat tokko keessatti masgiida hedduu uumuu dandeenya amata 5 6 10 keessatti masgiida 10 isteeta adda addaa keessatti uumuu dandeenya humnitti bakka jihaa tokko deebitee hawaasa bakka biroo jiru isteeta biroo jiru kan amma argaa jiru ijoollensaa yeroo gabaabaa booda shahaadan sodaachiftu warra humnaan xiqqaa ka ol ka'ee hamilee masgiida godhurrallee hanqate tajaajila akkana fakkaatu walii kenninee bakka inni hin gahinittillee tattaaffii bakka itti goonu jirra harkaa qabnu immoo kunuunsinee bareechinee salaata bakka mijaa'u taasisuun mana barnoota ijoollee ka masgiiduma keessatti asumas salaannee asumaa haxoynee ijoolleen irra teessee qaraatee oggo ijoolleen kaate haxoynee salaannee ijoolleen masgida garii amma oggalaallu bilaalillee ta'ee kabirootis ijoolleen akka wadaaja walii gannaqameeti dachii masgidatti ol darbanii namuma sharaat wadaajaa keessa taa'u fakkaattee gizee garii ijaan wallaalaatuma tuunis wallakkafaatuma quraana kun qariiboo awuzu billaahi min haalli kun amma dhiibbaa ilmaan keenya irratti fidaa jiru abboonni qacellotti beekuu qabatu haati qaattu haguddottu akka nama waa barsiisu tokkotti hoggaan ijoollee keessa deemee laalu ustaazni ijoollee dhuunfatuu dadhabee manni tokko ijoollee walitti hayyisuun jiru ijoolleen dowruma isa dura gootee as taa'u jirti ijasii namni hidhuu danda'u jiru ijoolleen mana kana keessa ijaan xarafarraa qabdi ilaa xarafaa tooyattee fixxee kachi taa'uu fi kaas taa'u ijaan wallakkafaa qaraanuma ja inninis haalli kuni ijoollee ganamuu asitti hin deemu tanarra dhiibbaa fide duuba komiinsaa booda deemesa ijoollee asumatti hin deemna maal qaraasisaa jirtanii jechuu ta'e komiintu booda khatti komatamu warra masgiyatii fi barsiisotaa fi kanatti akkan deebine haalli barnoota bakka ijoolleen barattu sanitti dareen barnoota mijjooytee haalli jiru godhuun dirqama abbootaati dirqama abbootaa dirqama diin dirqama rabbiin nurra kaa'e dirqama xiqqaa fi guddaan amma duras oofaa jirru dirqama kana wal'aanuudha anilleen nu biratti argami jedhamee wanni har'aa yeroo ati agartu kana keessatti yeroo silaa namni dhugatti qabbanatti illee as hin deemne yeroo immoo xayyaarri dhiyootana biyya keessa kufee maatiin yoo namni gabbayee nu kufa jettee sodaattu kana hunda bira dabramee anilleen bakka kana dhufuu ni dandayyaa gatii waan kana godhuuf gatii wanni kanaa jabaa waan ta'eef eega obboleeyyan kiyya akkana jedhan wareegama barbaachisu kafaluun qaba jechuutu anis bakka kana fide wanni waan laafaadhaami hawaasni keenya xiyyeeffannaa godhee waan kanaaf akka gaariitti masgiidaa fi madrasaa qabnutu ruuxii oksijina waan taateef xiyyeeffannaa hamma durdaran namni yoo qoonqoo isaa hifate masgiida hifatuma qabatu guyyaa masgiida hifatte boomonni masgiidaa fi madrasaa fi masgiidni buusiin tun heddummaate yoo jette qoonqoon heddummaate jechuma maana yoo nyaata dhiifte numa dhiifta waan kanas yoo nyaataa dhugii dhiifte
خلاص نما ديفته يو وانيا تا دوغين هن دابتينين هرمان هن دابتينين بكي خونس هن دابتو دو انا فو حواسني وني اني جرو وان الفاتو تو وان چمتو تو روحي تو واي جيرينيا في دبمودا تي وا اكته بيخني تي فنا حاجه دردرن تي فنا مسجد في مدرسه ردك خنن اسمان وجو برباد جزاكم الله خيرا شيخني وان برباتي هوندا دبتني سلا غافي تنا هوندا ادى چيچري غافي كودن ديسو توري شيخني ترتيبا وان هوندا نو غولبن جزاكم الله خيرا شيخ بارك الله فيكم مي تديبينيتو ما مل ان شاء الله سغنتان طمرو مفاتيق وافي غغباب سنه خيسا اوفنا شيخ خين شيخ سدوتين دبرس شيخ سدو مي غبابينا صدركا نمني مسكيد جارو متى تجارو هاتاتو مسكيد جارو مخيسا قود فرچو هاتاتو صدقچو قامان غرغارو همنان غرغارو خيسا خيساهو بيا شعائر دينا خيسة إسلام خيسة الملا نقتنا خيسة صدر كان مسكيد جارون قبل القرآن في حديث الرا كباب ساتين مما إن شاء الله جزاكم الله خير. والله أني توني وان من جيدو بدون قبل شيني وان سلا جأمو متي تجأمو في هذا مله شيني في تأجرا وفما فوان وقرر فنتنا شين شيخ أمين ربي جزاه ساخفلو حاسو مسدقنا واحد دو أكته وفيفو أنا غلاجر مسجدني مستشفى أكته هوسبيتال أكته من لوغا ميغا قبني حلالو نمني قلبين ركوب ستة إيسات والله مسجد والله هنجر أما يوم أنتنا نما تكون جاد مسجد توفيق إنت نما نور ركوبه مي قرآن تنقرأتني إن درب نجاني في دني أشتى مرسنين نمن قرآن رت قرأه دوبا نما لمن بيخ خجالة سامبودا أم بالبلة نوتين ده بني فينا جان مسجدنا كم شيء نجي مستشفى خيسات عقيدات ينجلي سرفنا تربية المان كينجلي أشخاصتي مسجدني ضروري جانا مشين ضروري يجو نياتا في دوغاني ضروري مسجدني خونس أكس مججو مسجدني خون إلمنا ما خجيرو إيسي خجيرو ميلان سينا خدو اللين شيخو ديرو ونيرا تاي أشخاص سينا أرم ميلا خينين ديمنا سينا نامي غافا جرو متي غافا دون اللي بكتي نوغيس سماجين إيس نما بعدتي نوغيس مسجدني دوبا بكا غرتي عقيدات ينيا اتي تولفنو بكا جراخ ينيا خيستي اما مسجدنا ملي بوك انا دا كريفو شيني متي ملي ورالتي بوك انا ني مسجد مخيسا جرتي دوغا مي مسجد ولسين فتنا دنيا يادا دنيا كان هند اقوان ولا جلت سر هفتو غزي اسكيس ولسين تي غورسا بريدا دغيفتو واخنا مليكوبا يرو غبات مو اك خب ايبرته سيس ايدو اتي غنن شاخل دنيا كون ستسين دوبا كما شيني جي مسجدني غرتي امالي راها قلبيتي تقامل ليدا صلاتم دي امالي مسجد خيستي صلاتن كوني في صلاني مناتو يولالي واحد دور رامولات غزي مناتنا صلاتت نوما صلان وني اكيد مناتت خيست قراموس كانوا مسجد قراموسان ركونين سنو لكن صلاه غرتي دوبرتين تليفونك ابتي سدورا حاسيات كغمنا جولن اسي والارياس دورا غزي اچ دايته obboleeyyan kanas haada adda addaa kana walitti hidhee arra abaluu eessa kute jan yoo inni dhukkubsate aboo arra abaluun tokko gaawun danafu banni dhukkubsate asirraa ka'anii deemanii humna furgaatu laal humniti waraana illee masjidarraa furgaate akkuma sheeyni jee humniti akkasumatti ammallee waltottoratulleen masjidarraa kaatee bakka hunda tanaafu masjidni waan ilmi namaa bakka inni ilmi namaa hogga jiru jiraatu maayillee ta irraa geggeeffamu haganumaan hin xumura waa'een haasa'uun qabu. Jazakumullahu khairan barakallahu fika sheekh gaa ara khutbaarratti waan hedduun yaadachiistan silattuu yeroo deddeebinaaf jenna malee sadarkaa masgiida ijaaruun qabdu hedduu xuyxanii jirtan ani gaafii lamaan qaba booda akkamaa si gaafadha takkamoo yeroo fitteen gaafadha mee fakkeenyaaf gaafiin guddoon nama qabu biyya teenya keessatti nama seenaa kutte ta'amma dubbachuu warruma durirraa as qaraanu haara yoomsee jira jette isinirraa arkineetillee sagantaa dargaggootaatiillee sagantaa guutuu waa'ee nama sanii goone isinillee dhiyoo tana dheeyxanii eebbistan obboleessa keenya tokko Jamaal Khajaaniin booqee xiqqoo keessatti waan qaburraa bahee dachiisaa fuudhee masjiida rabbii ganda aqiidaan keessatti baduu haate keessatti masjiida ijaaree rabbii jila
iyyaafannoo fi da'waa sanillee sababa godhee maskiinni isaa kun bakka inni laaffatetti rabbiin illee gargaarsa isin godhe mee fakkeenya san namni baadiyyaa xiqqoo san keessa jiru waan nyaatuu fi waan dhugurraa bahee godhu biyya tanaa wajji wal qabsiistanii akkamitti nu himta waan sanillee nu yaadachiistanii. Dhugatti wanni argame sun argamteen suni akkuma isin jettan aanaa bookeedhaa araddaa garrii ganda alaa jedhaniini nuti gaafa san bara dheengaddaa shawwaal keessaa tayfe bakka jaan magaalaa tayfe jaan aanaa agartee bookee tana gaba gadii jiru maarree dhintuu jedhaniini aanaa san maqaasaa magaalaa tayfe sanitti nu yaa'u sheekh abdallaa karaa kanarra masaajida jiru sheekh abdallaa bookee nu agarsiisaa ture hoggaa naannawas garrii san geenye mee way ilaallaa gamana goraanuun jee kanarraa gorree hoggaa gorru masgida tokko hajaaramee toora maskootaa kana mudhii tan akkana ol dabree toora maskootaa kana gahee agarree achi dabreetuma nama tokko yaamee nutti as fidee kasuura irratti agartan san Jamaal Sayid kajaaniin kadhaa odeysi mee maali boonni kun jennaan namtichi gaa oduu isaanuu himee rabbi nu qunnamee kallattumaa yeroo sanii laayivi goonee wajji haasawuu seennee haasawn isaa hoggaa haasawa seene haasawa garaa nama nyaatu ta'e ni booya namtichi akkatti waan san eegalee biyya namaa keessa hoggaan deemu magaalaa hoggaan dhaqu biyya namaa ta diiniin tolteen argaa biyya diin jiruun argaa ka da'awaan jiruun argaa ka toohinni jiruun argaa ganda keenya kanatti hoggaa galle akka firraa dhabnee rakkadhee galee hawaasa mariyadheeni durumaanuu darasaa of bira kaayee qaariyaa baasaa ture darasaa sana ahbaashin jalatti hidhaa ture hogga darasaa hidhamte wajji dhaqee hidhamaa ala kana ciisaa hin galuu gadhiisan wajjuma gadhiisan guyyaa qabanis ammas deebi'eetu wajjuma hidhama booda masgida jaaranna jee nama hanga jahaa takkaa jira nama kana mari'achiisee aboo nama jaha masgida jaaruu waan dandeenyu nu cinqini nurraa dhiisi jedhaniini ummanni gandaas warri biroo ka ollaa san jiru masgida wahaabin nu jaaruu deema waan ji'uun namni namticha kana waan tokko gargaartan rabbii isin gaafata jedhamee labsi akkasii irra kaayamee gara guru dhabee hulaan hundi hoggaatti cufamte as deebi'ee maatii isaa mari'achiisee namni koon jaartinis hoodhu maarii kan kee hanga waan si ga'u qooda kee ilma isaatinis hoodhu araashii tanaati fudhadhu ani immoo hanga naa hafe masgida nin jaaraa abbaa masgida nam tokko jaaree waan fixu nama nu kufalchiisuu deemta dhaaphuu jedhanii ilmoon tunii fi warri kunis kadhatanii humaatiimi waan dhufii rabbumaaf fixaa ani itti seenuun qaba jee eegalee masgida hoggaa eegalee duruu wanni ree gabareen qopheessite waan jirtu haratti duruu dadhabee firraa mucaanis haraashii harkatisan hoodhu jee deebisee fi jaartinis mahriisan deebiftee fi waan mana jiru hunda fixee mudhiisan isaa gahe dhagaa qofa makiinaa 90 achi buuse jee haroo 60 boorrii karaa san dalagu karaa tayfee san dalagaa ture 60 kafalee haroochi qochisiifate darajaa kana isaa deeme dhagaa tokko yoo isaa fuutan rabbi isin gaafata masgida wahaabii jaaruu deemaa jedhamee masgida irraa imaamni himee akkasitti nama tokko dhabee isaa sadarkaa san irra jiru tahuunu odeeyse ugaachititti gorree amma duba maal eegataa jirtaa manni hunoo dhaabbatee jennaan hanga jimaan kiyya ka mayrii hunnaa bakka ga'ee irraa gurguree achirraa jaarmaya kaasuu deemaa je achi dhaabbannee yeroo san haala kan agarsiifne innis boo'ee namoonni achii wajjiyaanu sun hundi ni boo'ee achumatti waan keeshaatti yaanu walii corree 15,000 takkatti kenninee achumarraa duniyaan warri waan san daawwate obboleeyyan keenya warri biyya alaa jiran osoo nuti tayfee saniin gahin 50,000 arkanne duuba dabuu afrikaa fi bakka adda addarraa tilifoona nu bilbilanii 50,000 arkanne daqiiqaa sanirraa guyyaa sanirraa har'a booda horii kan keettiin baasin dhaabi jenneeni hawaasni biyya alaa jiru karaa adda addarraa UK warri jiru tokko san nu dawwalaa ture gariinis warra naannawa san beekutu keessa argame asillee warri bilbile masgida san beeku ni argame ganda san ka beeku jechuu hiyya akkasiin gargaarsi karaa adda addaatiin bu'ee gara amma gabaasa irratti ka dhiyaate 600 fi wahiitu gargaarsa adda addarraa dhufe
afata isaa kuma jahaatamaa fi gara kuma 700 olii jechuudha mallayni hawaasni biyya alaa tanarraa gargaarsa godhee arjoomee maskiinni sun dhiyoo tana torbaan dabre xumuramee eebbifamee mikrofoonni itti godhamee soolaarri baadiyyaa keessa soolaara 32,000 binnee irra qabsiifnee dachiisan irraa amma ifaan ifuu fi azaanni ichi bahu azaan ajabatu tattaaffii nama tokkooti gabaree tokko gabareen kun jayna misoomaa jedhanii warra Mallas Zeenaawiin gaafa jiru san waa mormatti haayirraa jamaal kun gabaree masluufaami gabaree dalagataa nama hojjetu hujii san waan qabu san karaa rabbi irratti baasee duuba haroota nama akkamii qotte maaliif qotte yoggaa jenneen ganaa madrasa illee waan as ijaaruu deemnuuf bishaan nu feesisaa jee bar khamas ginnu karaa dhaabbatee jiru madrasa fiyaat hamilee nama sanii yogga laallee dhugatti gammadee dhiyootana dallawa masgidatti godhuudhaaf buusin wayyaatu achirra bu'ee lakkoofsillee beekuu baadhu torbaan dabree hawaasni dur dhabame sun har'a as bahee huun horii baasee huun loon baasee huun re'ee baasee huun barbaree fe'ee fidee huun subhaanallah maallaqa bilchoo waan dallawa achitti huun bulukeeta waan dallawa jaaru fidee achi buusee amniti isaa amma akkasitti hoggaan dhaga'u simintoos ka'uuf qabee akka jiru namni tokkichi sun har'a araddaa guutuu walitti deebisee walga'iin dhiyootan akkas fakkaattu sun taa namni hundi ilaalaa ture sun masgida sabaa nama tokkoota jira ikhlaasa fi qulqullina namtichi sun qaburraa rabbiin oofee fedhii isaatiin namtichi san funyu qurquritti achiin itti nu geessee amrii nama sanii rabbiin fiixa baase walladhiina jaahaduu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa wa inna allaha lama'a almuhsiniin namoonni hawaasni keenya namticha kana hoggalaalan gabaree tokko qabeenya isaa masgiidan jaaruuf xuruurse dhagaan jaare sibiilan godhee feerroo hidhee akka masgida magaalatti kajaare malee akka nama uftuffatee yoo hanga kana maaliin hin fixajuu osoo hin ta'in masgidni jalli isaa hidhamee dhufee feerroon samii ol dhaabbattee akkuma namni masgida jaaru tokkotti eegale namtichi sun duuba namoota keenya ka dhiira ta'ee dubartii ta'e hundaaf gorsa cimaa masgida gabareen masgida tokko ofirra jaaruudhaaf niyyatee dirmachuun rabbii dhaqqabdee manni sun xumurame malee inni waan qabu amatuutti coreetuma fixuu deema duuba akka mana fetti hedduu waan nama ajaa'ibsiisu nama heddullee qalbii tuqee duniyaa tana gubbaa namni wanni sun hin boochisin namni wanni sun hin rakkisin namni ijaan arge tokkollee nun jiru waa'een isaa akkas fakkaatti dhugatti akka gorsatti wanni irraa fudhannu hedduutu jira jeetiin laala jechuudha. Mashaallah jazakumullahu khairan gaa sheekha waan tana obboleeyyan dhageessan inshaallah amma sheekni afeerraa fi TV islaamaa jiranii wantana hunda wanti haasa'u jirruuf imala sheekni dhufeetu imala masjida jaaruuti imala madrasaa jaaruuti imala ilmaan keenya bakka isaan qur'aana itti qaran bakka hadiisa itti qaran bakka akhlaaqa itti qaran bakka seenaa rasuula sallallahu alaihi wasallam waan diina isaaniif keessa qabata itti qarani sheekni jaaruuf yeroo hamtuu tana akkuma jee qabbana biyya tanaa takka harkaniin beeyne keessa yeroo biitii teenya rakkoo keessa jiru yeroo biitii asirra sheekatti haajamtu irra hedduu warra shee biyyaatutu sheekatti haajama amma akkama isin arkitan baadiyyaa garagaraa keessa deemanii da'waa bakka meeqa dhiisanii dhufan sheekni tanaafuu gaa warri Minnesota fi naannawaa isii jiraattan ahlal khayriin warri rabbiin khayrii itti quba qabu akkasuma warri biyya tanaa warra sadaqaan beekame sheekni hin sadaqattanillee isiniin jechuutti hin jiru wal yaadachiisumaa fi afeerraa sheekha irraa dhageeffanneeti achi boodallee sheekni ergaa isaanii dabarfatanii inshaallah sagantaa tana goolabna salaanillee xiqqoo achi deemee jira sheekha mee dhumarratti waan dhuftanii fi imaama dhuftanii fi waan ummata isin dhageeffatuu fi kanaannaawa kana jiruuf dabarsuu barbaaddan itti dhaammadha amma karaan bana. Wanni niin juu barbaadu waan luugamni fuudhameef fardi beekee jaandu jaannu luugamni bakka qaburee farduma kaayamuu deema sangaan fardaa kabilchaate waan cancalli fuudhameef beekee jaandu dhugatti masginni bilaalii fi madrasaan bilaal tolchutti waan haajamu wama nama hundi ijaan argu kanaaf hawaasarraa gargaarsa feenaa nu wajjiin jiraachuudha qabda waan jedhameef
waamicha obboleeyyan keenyaa saniin hoongeessu jechuudhaaf waan ati reefu jettan hundaa dhiisee abdii hawaasni qabu san rakkoo bal'oo wajjin dhaabbachuun dirqama waan ta'eef yeroo lafti bonaa lafti mayraa lafti magariisaa qofa osoo hin ta'in bakkuma hawaasni fi jiruu fi yeroo inni keessa jirutti wajji jiraachuun dirqama namarraa eegamu waan ta'eef insha Allah rabbi irratti irkadhee waa hunda dura ilma namaa hunda dura kajeellaa rabbii keenya subhaanahu wa ta'ala ka qalbiin nama hunda harka isaa jirtu qalbii hawaasaa laaffisee waan hawaasni keenya niyyate kana masgida jaaruu fi madrasaa tolchuu jaaruu kana rabbiin fiixanuu baasa jechuu abdii rabbiirraa kaayadheeti kan hin dhufe jechuudha. Wanniniin hawaasa keenyaan ji'u dhugatti egaa biyya san keessatti ani nama tokko warra fiitiif dhalatee islaamaaf guddate jechuudha. Guddifachaa islaamaati warra lakkoofsumaan nagaa warra baluuti jedhanii lakkaawwadhe malee guddifachaa islaamaati ilma islaamaan na guddifate haajaa islaamaa bakka isiin jirtutti irraa hafuun dalagaati yaamiti duuba yaannoo waan guddifameef san irraa hafuu jechuudha. Hawaasni keenya kaan magaalaa tana jirus tahee ka isteeta biroo jirus waan hin ammaan dhufee fi as jiru kana qabbana tana keessaa nagalchaa baheetiin ala jira nagalchaa jechuudha waan hin barbaadu. Waan naan galchan maallaqa na godhuudhaami. Madrasaa Bilaal fi masgida Bilaal amma haajaa qabu kanaaf gargaarsa barbaachisu. Namuu sududa saatiin biyya teenyatti gaa qeyroo fi qarree jenna shamarranii fi dargaggeessaa qeyroo fi qarree yoggaa jenne tuulaa qabna turre hawaasa tuulaa duuba dhugatti qarshiin takkittiin isaa barakaa qabdu kudhaniin isaa barakaa qabdu kasaniin hundarra niyyaan isaa guddoodha jaalalti inni nuu qabu guddoodha ani amma nama hawaasa san keessaa dhufe duuba hawaasni as jiru kun akka sanirra kabajaa naaf qabullee ittiin amanaa nin beekaallee darbu. Kanaafuu wanni isaanitti deddeebi'e amma dura karaa adda addaatiin baasii buusin amata guutuu amata dhufaa dabraa 2007 as dhufe achirraa ilaa aduu har'aa kennadhaa jechuun daqiiqaa takka irraan dhaabbanne duuba. Tonkuttu taantu dhufa yeroo garii akka nama tokkotti nama zigaalsisallee yeroo garii oggolaalan duuba. Haa ta'u waan nama dhiifne akka itti dhiisan waan hin jirreef labsa irraa masgida Bilaal irraa lallabame kana jala akka owwaataniin hawaasa keenyaaf dhaamuu barbaada. Anillee irree irraa dhufee asin jira qoodan qaba hawaasa kanarraa qooda abbaan gadallee noggu dhufe qooda isa fakkaatu qaba. Warri siyaasallee noggu dhufe qooda isaan fakkaatu qaba. Abbaan gadaa maa qoriin natti hin dhufin yoo jedhame inni siyaadafa yoo qoriin sun hafte nyaatatti fiddee bira dhuftee ziyaaruu qabda. Warra siyaasatis hoteela isaan qubatanii fi sabsabaa waliin qabdee fi achirra mul'attee hiraata gootee fi akkuma dhiyootan hundaa godhaa jirtan. Egaa namuu isin argaa jiru. Anis qooda nama qabu tokko akka abbaa amantiiti. Akka hawaasa jedhu. Shari'aa teenya keessatti abbaa amantiillee waan jaadhi. Amantii abbaan isii islaama hunda jechi kun namumarraa nuti dabre malee haqiiqatti nuti abbaan amantii nu biratti islaamni hundi abbaa amantiiti duuba. Amantiin namoota muraasa abbootii godhanii kaan ilmoo godhanii kaan adeera godhanii miti. Hundaafuu amantiin abbaadha namni hundi amantiidhaaf. Qoonni kiyya irraa tokko dhufaniitu bakka Bilaal saniin ilaaluun waan tokko tabiroo immoo waan qaburraa namuu gumaata bareedaa takkaa Minisootaa keessatti hin dalagamiin gumaata madrasaa fi masgida san jaaree xumuru taasisuudha. Kanaan gaa hawaasa keenya kaa Minisootaa keessa jiru qofa osoo hin ta'in isteeta adda addaa ka jiru ka biyya adda addaa jirulleen kallattiidhaan haalli mijaawaa waan ta'eef akkan dhagayaa turetti haalli buusii sanirraa qooda fudhachuudha mijaawaa nama fagoo jiruufis mijaawaa ta'uusaa waan hin dhagayaa jiruuf bifa saniin namni hundinuu har'a waliin madrasaa Bilaalii fi masgida Bilaal haa jaarru wajji dhaabbannee waan kana haa jaarru xiqqoo qabnuu fi guddoo qabnu walitti finnee dhiiraa dubartiin xiqqaa fi guddaan ni jirra akka jennu jirraa goggoytuu osoo hin taane jirraa qabatamtuu takka
akka taasifnuun hawaasa keenyaaf dhaamuu fedha. Asin jira asitti na laalaa waan jiru hawaasa keenyatti dhaamu jira. Inshallah gammachuudhaan hoggaan asirraa galee akkan haasawan dhabne waan hin haasawu natti godha. Galee waan hin haasawu waltajjiitii isan gubbatti haasawu maaliin galte yoo jan akkan haasawan dhabne na taasisaa jechuudhaan barbaada hawaasa keenyaani. Jazaa gurguddoo rabbi isinii haa kafalu. Waan amma dura tattaaffii godhaa turtan hunda rabbi biratti hin irraanfatanne wamaa kaana rabbuka nasiyyaa. ربي وإرام فتاة سبحانه وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فما وجد خيرا فليحمد الله وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هجيت إسان يوخا نقافة تنتاجة تستافد إسان هند قلن إسني خاياجرة قوتت إسني قل شجرة ربي سبحانه وتعالى أبدي قد داخنا بيخني هواسن خينيا وان بريدو جالاتني الرا وان جالات ربي خنانيت وان قالي نبرتك قالي خنيت ربي برتك قالي ربي الرا بربانا أكسن هوري نبرك قالي خنيني جنة قالي ربي برجرو أكا ربي الرا أركنو دام سقودا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان جالات ننغ خنيتنيت خيري دك أبون دنديسان هونغا خيري بريدو صدركا قدا وهي تقرقا وين دنديسان وياجي صحابان وان كان الرول درقو ما تراني أبد دحدا سبباه الدوق أبا حديث إساسوني نما توقوتو أولا دلوك أبا دلوان جاري سري فدوقا جي هندين تميراتك دلواتك أجيلت دلوان راميسون تاتو فلان قبضو تكا أويرو نمتك دلوا جارو خيس أولو تكا دلوا جلسو مدد خنا مجان أبا أويرو خنا نبو هندي تكيتا نادي سينان أبدا دويتين دبر ملي هندي تينديسو وجدو همنا النبي محمد بن رفتي صلى الله عليه وسلم أكره هنا هندين تون نفكات اللي دلوا خيلين دروا جلفتي نادي سينان ساهم نخيا هندي دي يبليسو ديسي في يجي النبي صلى الله عليه وسلم ديسو تفين دندوجي يا بليسو هندي تكتي تنا إساف ديفتي هندي أكنا ربي جنة خيتي سيخنو إنفيتو هي جنان نمتي تفين دندوجي دو خنا أبد دحدا برتا دغاي نمتي كسنو فيتي أسيامي خوتو ميجيني أويروتي ني بيتامي جين إنم بي هندي دبجا قبدو أويرون ساتي ميرادو أويروتي يسنت دبجا سان فلادو هندي تكيتنا غرغري جين فلادو جين ريدو بيجابا خوي لتوري جانين كنا كان نمني كينيا صوتي والله وبريدا فلادو جين هندي سن الرافوده يارغا مربي هندي غرباف غودي وارف نمتي كانجت سن اني نركدا جين جنة خيسا هندي كنا فيتا تجتين سن أركتشون دندا إيري دنديس هنو غربا سنيف غودي بيتيف جيدو ما شاء الله لكن هذا ده تلالبي بي أويرو خيسان أويرو ربي في غرغري جين أكسب درس غورتي خيسابات ما شاء الله نبي عليه الصلاة والسلام كم من عزق معلق في الجنة لأبي الدهده جين ما شاء الله هندين تمرسي أكنا قررعو هدو كم جيبر إني تكا خنيمي هندي طولا أبا الدهده جنة خيساك أبا عاجي أبو طلع هلين كان فكاتا درقم من صحابة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما نتموني جالنو مال لكم الدولارا إرى ونو برجاتهم يا خل لبوت نيوتات ملي ون إسر رجاتهم منجر مما تحبون إسخانا دو وان بريدا بافني بريد دو رب راك بربان وان قالي بافني قالي رب راك فلان قالين جنة على أن سلعة الله غالية على إن سلعة الله الجنة خنافو هواسا خينيان أرى أنيقا أكما نما توكو خفود وخنما أفيرتوتي نما أفيرتورا نمني وافيقا قلبي نما جابسا خنافو هواسني خينيا أكا درمتني مسجد بلال مدرسة بلال وجين أنكاتي قوني أكما خام بريتشاتو ريتي بريتشون ورا غري مسجد قدي غري مسجد أولي تيمي أنكني للباجروا هواسا مسلمة هواسا خينيا خني مقالاتنا خيس جرو هند ثاني دام سخية بكجروت إسن هذا كبو أكا مدرسة بلال في مسجد نواجي جارتن دام سن الدبرسة قالتهم مع سن جيتشون برباد ما شاء الله جزاكم الله خيرا أكسي دعوتو تخينا إرجع شيخا أنا في أسدون شيخا خيسو مسينة سلاني اللي نخوته سجنتات أمري جتشو جراني سلاني هدون دورا دبر جرا وانتين أمن نجاويا برو مارشو كرجها مسجد بلال تي سجنتا فندريزينجي تي جرا سجنتا فندريزينجي تنرتي شيخ نخيني خيسو ممان دفني
مسجد خنا جارني تمروف مدرسة جولتي بكا غروف دفني شيخني قوتانتي أكا إلما فوسفة جرو انت لهيرم سيسو جرونتي نران حفنا جئين نمو هندتي للبي جرا أكا سمقا دعائين نما مسافرة كيبلمتو تهو رسول ربي صلى الله عليه وسلم نهمني دعائي إماما إسني قرن قفامتي إماما هندي ولتي دفني قويا برو دعائي سني توهو تان أكا سمقا دعائي مسافرة قيسافو دعائي نما دعوة ربي تنقابته شيخ خين شيخ أميني تدعي نوجودا دعي ساني رب سبحانه وتعالى الراك إبلين نملكيسو رب الراخجيلا قويا برو رفنه خيسوما تيني خبينه شيخ خين يرى دعي فرنه شيخ خين يرى قرصة دقيفنه مسجد ربي خيسا ولدتك أبمنه مسجد ربي هاجر قاروف شيخني أسي إرقاد برفتو جراني ور إرقاتنا دقيه كاما قلبين قويا برو هجيرا أولتو ربي نهاورو جاچا obboleeyyan kiyya obboleeyyan islaamaa sagantaan arraaf qabannee isinii dhiyaanne tan hanga ammaatana hanga sagantaa biraatiin sheekhaa fi akkasuma sheekha sadoo fi sheekkan adda addaatiin hundaa hojii walitti deebinutti nagayaan nu tura hada wabillaahi tawfiiq wa aakhiru dacwaana an alhamdulillaahi rabbil caalamiin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا الله ربي يا رحماني ولوك بديني رحمتك يتيني الحمد لله ذي الجود والعلا يا قفتا وهندانا ما تأوتلا يا رب نكدني إيمانا كاملا عمري ندرسي نقدي هفلا بل شريرا يا ربي يا مولا وردي في سميك إسا وما يراب جلا جبالا فاتئ أمو كرم أبدلا هندي وان قبو كنا كنك جلا نوكنك إنك أنت نعم المولى إلهي يا الله يا فارج الحسن قلوك بديني رحمتك يتيني